Ashamaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa ka har'as viidiyoo isin barsiisa jedhee qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa ka walqunnamtiin saalaa faayidaa inni qabu isin martuu ni beektan, hubannoo ni qabdan jedheen abdii qaba. Mana diigame ijaaruuf, jaalala qabbanaa'ee ho'isuuf walqunnamtiin saalaa mi'aawaa tahe faayidaa guddaa qaba. Kanaaf kanarratti barnoota adda addaa kan isiniif kennu ta'a. Warri maatii nuuf hin tahin subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Akkasuma like gochuun hamilee nuuf ta'a. Barnoota itti aanuuf na jajjabeessaa jecha. Gaaffiilee qabdan immoo komentii irra naa kaayuun sagantaa itti aanutti gaaffii keessaniif deebii qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Egaa ka sagantaa keenya kan har'aa irratti shamarran hunduu walqunnamtii akkamii fedhu, siree irratti walqunnamtii akkamii fedhu kan jedhu kan isinii ibsu ta'a. Kuni furtuu jaalalaa fi hedduu barbaachisaadha. Dogoggorri yeroo baay'ee dhiironni dogoggoranii fi shamarran hedduun barbaadan akkamitti siree irratti ishee gammachiisuu dandeetta kan jedhuu fi mala walqunnamtii saalaa mi'aawaa tahe itti gootan kan isin barsiisu ta'a. Na wajjin tura. Egaa ka inni dura yeroo baay'ee dhiironni ni jarjaru. Jarjara kana hirdhisuudha. Shamarreen takka wanni kun akka ta'uu feeti. Shamarreen takka jarjara kana hin feetu. Shamarran hedduun suuta walqunnamtii saalaatti seenuu barbaadu. Jarjaraa fi muddamaan utaalanii walqunnamtii saalaatti seenuu hin fedhanii shamarran hedduun. Inni duraa foorii play godhuudha. Walqunnamticha dheereessuudha. Taphachuun, wal tuttuquun, walirra gangalachuun osoo walqunnamtii saalaatti hin seenni muudii ishee kakaasuu fi walqunnamtichaaf reedii ishee godhuudha. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu inni duraa foorii play yookaan taphachuu suuta kwaas bamareexa akka jedhan san suuta gara walqunnamtii saalaatti seenuudha. Dhiironni baay'een walqunnamtii saalaatti seenuuf baay'ee jarjaru. Akkuma gara sireetti bahaniin utaalanii qaama saalaa isaa gara qaama saalaa ishee keessa seensisuu barbaada. Kuni garuu dogongoraa hanga isheen hawwituu fi yoo kan dandeessan taate gaaffiin kun hanga ishee irraa dhufutti haa eegallu haa goonu hanga isheen jettee jarjartu takkatti eeguun baay'ee barbaachisaa fi ishee gammachiisuuf baay'ee murteessaadha. Shamarran hunduu waan akkanaa kana ni fedhu. Egaa ka dhiirri fayyaan isaa guutumaan guututti guutuu ta'e qaamni saalaa isaa yeroo walqunnamtii saalaa fedhutti daqiiqaa sakandii 3 hanga sakandii 5tti ni dhaabata. Kana jechuun walqunnamtii saalaatiif sakandii 3 fi sakandii 5 keessatti dhiirri tokko walqunnamtii saalaatiif qophii guutumaan guututti qophii ni ta'a. Garuu shamarraniif wanti kun akkasii miti. Dafanii walqunnamtii saalaatiif hin qophaa'u. Shamarreen takka walqunnamtii saalaatiif akka dhiiratti sakandii keessatti walqunnamtii saalaatiif hin qophooytu. Egaa ka kana gochuu ni dandeessu. Kana malees yeroo walqunnamticha eegaltanitti suuta gara walqunnamtii saalaa seenuudha. Ishee dhungachuun, qinxirii ishee tuttuquu fi rirriiguun. Egaa ka yeroo qinxirii jecha jedhu kana fayyadamu afaan oromootiin jecha biraa waan hin qabnee fi kanaaf qinxirii jecha jedhu kana fayyadama. Yoo aadaa irraa kan boote na of galchaa jecha garuu waan fayyaa ta'ee fi waan irraa baratuu qabdaniif jecha kana ni fayyadama jechuudha. Kanaaf yeroo walqunnamtii saalaa gootanitti suuta osoo ishee hin dhukkubsiin walqunnamticha
namticha eegaluudha. Suuta ishee dhungachaa, suuta harma ishee rirriiqaa, suuta akkasuma garaa ishee gara gaditti handhuura ishee gaditti suuta harkaan tuttuquu, dugda ishee morma ishee jala suuta tuttuquun ishee kakaasuu dandeessu. Yeroo hedduu maaliif suuta isiniin jedha? Wanni ani suuta isiniin jedhuuf qaamni saalaa shamarranii dafee qunnamtiif qophii waan hin taaneef yookaan jiidha gahaa ta'e dafee hin fidu. Kanaafuu qaamni saalaa ishee goggogaa yeroo ta'utti yeroo itti jarjarsitan qaamni keessan gogaan isaa waan warriguuf dhukkubbiin isitti dhaga'amuu danda'a. Yeroo kanatti immoo isheen gammachuu argachuu hin dandeettu. Walqunnamtichattis gammachuu argachuu waan hin dandeenyeef yeroo qaama saalaa keessa suuta qaama saalaa ishee keessa seensisaa, suuta baasaa, suuta seensaa jettanitti isheenis sammuun isheellee gara walqunnamtichatti waan deemuuf qaamni ishees akkasuma qaamni saalaa ishees jiidhaa deemaa. Yeroo kanatti ishee ficcisiisuu fi ishee gammachiisuu dandeessu. Kanaafuu suuta godhuun barbaachisaa fi hedduu murteessaadha. Inni lammataa wanti isin beekuu qabdan shamarreen takka yeroo walqunnamtii saalaa gootu yookaan siree irratti qinxiriin ishee akka tuttuqamu ni feeti. Harkaan akka qinxirii ishee taphachiiftu, qaama saalaa ishee tuttuqaa, akka fedhii ishee sirriitti kakaaftuuf ni feeti. Shamarreen parsantiin 99 ol kana ni fedhanii jechuudha. Shamarreen qubaan tuqamuu hin feenes ni jiranii. Kuni rakkoo xiinsammuuti. Ufitti amanamummaa dhabuu fi qaamni saalaa kiyya bareedaa miidhagaa miti, isa hin hawwatu fi kan kana fakkaatan kana yeroo itti aanutti sagantaa dheeraa fi qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Maaliif akka ta'e shamarran hedduun shamarran takka qaama saalaa ishee dhiiraa hin xuusistu. Akka inni gonkumaa qubaan qaama saalaa ishee tuquu hin feetu. Kuni maalirraa akka maddu fi maal akka gochuu qabdan kan isiniif himu ta'a. Garuu ammaaf shamarreen takka qinxirii ishee, shamarreen xiinsammuu fi qaamaanis fayyaa guutuu qabdu qinxiriin ishee akka tuttuqamu ni feeti. Kana jechuun yeroo kana gootanitti wanti ani isinii dhaamu hadaraa yeroo kana gootanitti quba keessan, harka keessan qulqullina isaa sirritti eeguu qabdu. Akkasuma kottee keessan muratuu qabdu. Harka kottee qabuun qaama saalaa ishee gonkumaa hin tuttuqina, hin rirriginaa. Kuni dogongora guddaadha. Quba keessan murachuun, kottee keessan murachuun harka keessan eega sirritti dhiqattanii booda qinxiree ishee istimuleet godhuu dandeessu. Yeroo kana gootanitti gammachuu ajaa'ibaa fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuu dandeessu. Dhiironnis qinxirii ishee, dhiironni tokko illee dabree ni argamu. Qaama saalaa ishee harkaan tuquu kan sodaatan dhiironni akkasiis ni jiru. Shamarran dhiirota akkasiisan jajjabeessuun akka isaan hin sodaanne, akka isaan si tuqan gochuun walqunnamtii saalaa yeroo mi'aawaa ta'e dabarsuu dandeessu. Inni sadaffaan immoo egaa yeroon kenna waan deemaa jiruuf kana booda gaggabaabseen isinii hima. Yeroo biraa bal'inaan isinii itti deebi'a. Egaa inni sadaffaan shamarran raafii ni fedhu. Raafii jechuun walqunnamtii saalaa ho'aa ta'e eega isin ho'itee booda jarjarsuu yookaan humna dhiirri tokko yeroo walqunnamtii godhutti humna akka inni dabalu feeti. Egaa reefu waan isiniin jedhee gootanii booda suuta eega qopheessitanii istimuleet gootanii forii pilee waa mara eega gootanii booda
yeroo qaamni saalaa ishee ho'etti, qaamni ishee ho'etti, yeroo qaamni saalaa ishee jiidhiinsa gahaa argattetti akka isheen fedhiidhaaf qophii taate, walqunnamtiidhaaf qophii taate beekuu ni dandeessu. Yeroo kanatti jarjarsuudha. Jarjarsuu sirriitti humna dabaluun jarjarsuun barbaachisaa fi ishee gammachiisuu danda'a. Shamarran hedduun parsantii 90 ol kana ni fedhu. Yeroo kana jedhutti shamarran hunduu akkanatti jarjarsuu ni fedhu jechuu kiyyaa miti. Shamarran suuta eegalanii suuta fixuu fedhan hedduu jira. Egaa kanammoo isin wal mari'atuun haasa'uun wal baruu dandeessu. Inni afuraffaan immoo biyya keenyatti baratamaa ta'uu baatus biyya keenyatti shamarran qofattu sagalee baasa. Garuu shamarranis sagalee dhiironni akka sagalee baasan ni fedhu jechuudha. Yeroo kana jedhu namoota hedduu ajaa'ibuu danda'a. Garuu shamarranis yeroo dhiirri tokko sagalee itti baatu natti tolee jira, akkasitti akkasii haa godhu, akkana naati jedhaanii sagalee baasutti akka yookaan si jaaladha, naa taatee jirta, baay'ee hawwataadha, natti tolee jira jedhee yeroo walqunnamtii irra jirutti isheef himutti baay'ee kaka'aa deemti. Waan san shamarran hedduun ni jaalatu jechuudha. Inni shanaffaan immoo dartii waan jedhamudha. Yeroo walqunnamtii saalaa dura kanas sagantaa biraatiin bal'inaan kan isiniif itti dhufu ta'a. Dartiidha. Kana jechuun afaaniin suuta itti himuudha. Akkanatti si godhuufidha. Akkanatti walqunnamtii saalaa sochii godhuufidha. Qaamni saalaa kee bar ni mi'aawaa. Teessoon kee bar baay'ee na hawwata. Harma kee bareedaa san irra gangalachuu dhungachuu fedha. Akka itti arraabu bar jechoota akkanaa kana isin irra ni beektan jedheen abdii qaba. Egaa jechoota akkanaa kana fayyadamuun walqunnamtii saalaatiif ishee kakaasuun baay'ee barbaachisaadha. Inni jahaffaan immoo yeroo jiksuu deemtu spermii yeroo jiksuuf deemtanitti jaallee teetiif jiksuu hedhaa fixachuu hedhaa jettanii itti himuun barbaachisaadha. Kun immoo faayidaa guddaa qaba. Isheenis si wajjin akka qixa fixxu daftee fedhii ishee akka fixattu gargaara. Kanaafuu shamarran takka immoo dhiirri tokko akka qaama saalaa ishee keessatti hin jiksine shamarran fedhan hedduutu jira. Kunis rakkoo of danda'a qaba. Kanas yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Sababii kanaan yeroo fixatuu heddan shamarree jaallee teetitti himuun barbaachisaadha. Inni biraa immoo moodii ishee beekuudha. Qunnamtii dura poozishinii isiin feetu beekuun yookaan yeroo wal qunnamtii saalaa gootan yookaan wal qunnamtii saalaa osoo hin godhin duratti yoo isin fakkeenyaaf muuziqaa dhageeffachuu fedhuu dandeetti, bakka adda addaa deemtee bashannanuu fedhuun mala yookaan immoo bashannanuu bishaan daakii fedhuu danda'u mala yookaan immoo fedhii ishee beekuun muudii ishee beekuun isheen tun jaalleen tiyyatu maal feetii waan jettu beekuun barbaachisaadha. Kan ammoo turtii yeroo dheeraa hojii yoo turtan beekuun dandeessa. Yeroo gabaabaa yoo hojii jirtan ta'e immoo ishee gaafachuun maal akka isheen feetu maaltu akka ishee gammachiisu beekuun walqunnamtii saalaatiif baay'ee si gargaaruu danda'a. Ishee kakaasaa shamarri hunduu waan kana ni fedhu. Akka kana gaafattan waan qabxiilee torban asii olitti isiniif kaase kana akka isin gootan shamarreen hunduu ni feeti. Egaa sammuu shamarranii beekuun baay'ee ulfaataa ta'us saayinsiin ammaaf wanni saayinsiin amma irra gahe wantoota torban asii olitti isiniif hime fayyadamuun kanneen keessaa tokkoon yookaan shaniin yookaan 10 yookaan 4 ishee gammachiisuu kan dandeettan taate
yeroo mi'aawaa fi jaalala gammachiisaa mana ho'aa keessa jiraachuu ni dandeessu. Egaa ka sagantaa keenya kanaadha yeroo keenya yeroon waan nu hin geenyeef yeroo biraatti sagantaa biraatti qabadheen kan isiniif dhiyeessu isiniif sirritti ibsu ta'a. Egaa ka har'aaf sagantaa keenya kan isinitti xumurru ta'a. Egaa ka subscribe gochuun maatii nuuf ta'a jecha like gochuullee hin dagatina. Maaliif sagantaa itti aanuuf sagantaa kiyya hagamta akka jaalattanii fi maaltu dabalamuu qaba maaltu haa hir'atu kan jedhu immoo koomentii irra naaf kaayuu dandeessu. Akkasuma gaafii yoo qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaafii keessaniif deebii gahaa ta'e ni argattu jedha. Kanaaf fayyaan dhabina fayyaa argadhaa.